Guyaan kello media ture kello media gargaara ture isaanif campaign godha ture kanaaf qilleensa duraan dhiphisnu enne ammaan tana asbaane window yookaan foddaa xiqqoo arganne tanan xiqqoo wali qiqqicnaa maaltu ture khalee maaltu ture jettanii Minnesota DC Calgary Germany biyya adda addatti khalee guyaan khaleessa guyyaa bareedaa ture guyyaa miidhagaa ture guyyaa hawan keenya shamarran keenya qarreen teenya hundi isaanii tokkummaadhaan sagalee isaanii itti dhageessaa turan fayyaa argadhaa galatooma hedduu nu boonsitan hedduu isin boonne hagam takka akka tokkummaa qabnu hagam takka akka baay'ina qabnu hagam takka akka sagalee qabnu barana dubartiin teenya rafaan jiran dhiira caalaa isaantu qabsoo jiraachuu hiriira hundarratti isaantu baay'ata khaleemoo ha globally godhatanii baay'ee namatti tola Minnesota good job xayyaara hunda wanni goota warri Germanis hundi keessanuu shamarran keenya hawan keenya hundi keessan warri waan kanarraa hirmaatan fayyaa argadhaa galatooma qaama keessanii ilmaan keessaniitu biyya keessaa dhumaa jira cinaacha keessantu biyya keessaa madaawaa jira kanaaf sagalee taatan sagaleen haala dhageetii argattee jira khalee miidiyaaleen addunyaaleen hedduu ragabaasaa oolechu hiriira keessattu Minnesota Germanis hunda isaanii jechu waan hedduu namatti tolu fayyaa argadhaa akkanuma cimnee tokkummaadhaan jabaannee deemna waan gaariitu deemaa jira tabiraa maali arrallee miidiyaan kello miidiyaan xiqqaan amma dhalatee obboleessa OMN khaleessa dhalatee dhiumatan dhalatee ijoolleen tun fedhinnaadhaan barattoota wal gurmeessanii waan kana eegalanii garuu bifa professional ta'u waan dalagaa turaniif khaleessa GoFundMe bananii sa'a 24 songunne goolii 50 kaayatanii doolaara 50 dabalan kunillee injifannoo Oromoon dhugumaan fedhii qabdi jijjiiramaaf waa godhuuf actionaaf qophaa'anii jiran jechuudha Oromoo waan hundarratti we are ready jechaadha agarsiisaa jira jechuudha kun waan guddaadha maaliif nuti miidiyaa irraan tana miidiyaa tokko lama ol hin qabnu yoo dhugaa dubbanne saatalaayit irraa isaa miidiyaa 50 qabataniiti galgala ganama ha 50 qaban tokkicha Oromoo balleessuu fedhan kanaaf ilmi tokko gaa guddataa dhufe khabiraalee jalaa ol dhalchifne itti guddisaa deemuu qabna jechuudha kanaafuu fayyaa argadhaa jajjabeessaa miidiyaa hunda haa jajjabeessinu waan bareedaadha waan gaarii gootan guyyaa takka keessatti doolaara 50 osoo sa'a 24 guunne guuruun dhugaa waan abdii namaa kennuufi waan nama hamilcheessu jechuudha tabira arrantana yahuun newsii takka dabarsee jira yahuun Itoophiyaan negatiif yookaan khasaaraa keessatti jirti khayuu dabarsee jira jechuudha yahuun miidiyaa guddaa addunyaati Google itti aanee isa number 2 dha beekamaadha number 2 search web survey dha is a biggest media jechuudha so yahuun arra dabarsee jira Itoophiyaan dhugaadha jira keenya gamanaan negatiif seenaa jirti gamanaan maallaqni irraa dhaabbataa jira itti mudduu qabna we gotta do it dadhabuun qabnu dadhabuu hin qabnu dubbii Itoophiyaa tanarra dadhabuun qabnu maaliif jennaan abiyootii fi nafxanyaanis wal afaan garagalaa jiran Shimallis Abdiisaa namticha duraan TPLF fe'achaa turte TPLF fe'achaa turte duraan farda TPLF duraan maharree nafxanyaa ta'e jira nafxanyaatu fe'ataani isaan illee wal afaan garagalaa jiranii Shimallis Abdiisaa akkamitti ammanuutu ilman najaa akkas jaa walitti akhani nuti OPDO for us arrantana newsin isaanii ODPJ isaan dubbachaa oolechu OPDO jechaati newsin nafxanya irra guddaan dubbachaa jira ganaa wal nyaatti haqa Oromoo wal nyaacha nuuf takkum ergamaan nafxanyaanis nu biratti ija takka laala nuti Shimallis Abdiisaa Taayyee Dongora Abiy hundi nafxanya ilaalcha nafxanya waan qabaniif jechu kanaaf arrantana wal afaan garagalaa jiran wal afaan maaltu wal afaan nama garagalcha beetani do you know what dhugaa takka baruu qabdan jira keenya ilmi namaa tokko gaafa economically gaddeemaa dhufe rabshaa dhufa tuni akka bultittis haa ta'u akka namni tokko gaafa qabeenya maallaqa dhabaa dhufe mana keessa wal dhabu jira maatii guddaa qabaattee yoo ati naman dalaganne masluufa taate yoo gaduma baatee ustee soofarra ciisaa oolte kan dalaganne taate yoo kanum harka namaa eeggattu akka harka mootummaa eeggattu taate wallaluu dhufa wal dhabu jira jechuudha ammas gaafa waan kiraa manaa kafaltu dhabde gaafa waan qoonqoon bittu dhabde wal dhabuu dhufa kanaaf frictioniin jabaan uumamaa jira biyya keessa jabaadha itti mudda economically frictioniin jabaan uumamee jira biyya keessa arra yaahulleen gabaasee jira Itoophiyaa isin negative jee
Dheengadda ifiifuu isaatu dubbate jechuudha. Maali Itoophiyaa investment maarreessantu dubbate. So maaltu deemaa jira isin waan agarru qofa hin ilaalina waan nuti hin agarre maggaarajaa duuba waa hedduu deemaa jira. Biitti karaa kasaaraa deemaa jirti. Ganaa hunoo waa meeqa arguu teessan. Ummanni gurguddaan hundi ari'amaa jira. Ari'amuuf illee deeman. Why? Because there is no money. Gaafa ati hin dalaganne, gaafa ati taqammaa hin qabne takka maallaqa yoo dipoozita lafaan qabaatin, seevingii yoo qabaatin, yoo ati nama paycheck to paycheck jiraatu taate ati walloluun kee wallolu. Dirqii wal silolchiisa. Namni akkaawuntii keessa amma Suudiin fakkeenyaaf akkaawuntii keessa qarshii biliyoona meeqa qabdi kaan Ameerikaa lafa keessi. Itoophiyaan akkaawuntii keessa homaan qabdu. Itoophiyaan harka afaan jiraatti. Paycheck to paycheck nama jiraatu jechuudha. Paycheck to paycheck nama jiraatu. Paycheck to paycheck jechuun nama torbaan kana dalagatee waan torbaan kana fudhate osoo waa takka seef irraan godhanne kaan khairaa irraa kafalee kaan nyaata irraa nyaatee waan takka irraa godhata humaa irraa naftu jechuudha. Gaafa koronaan dhufee takka balaan lolaa tokko dhufee balaan galaanaa dhufee gaafa achi gabbee namni waan nyaatu qabu street irratti farga jechuudha. Maaliif seevingiin qabu maallaqan qabu waan takka qabu duraanuu paycheck to paycheck jiraata. Itoophiyaan paycheck to paycheck jiraatti akka biyyatti. Maal gochuudhaan sadaqaa addunyaarraa guurrachuudhaan waan adda addaa gochuudhaan biyya keessaa 50% gibira guurratti harka 50 immoo sadaqaa guurratti. Kana jechuun paycheck to paycheck jiraatti jechuudha Itoophiyaan. Suudiin arra osoo arraan tana wanni takka itti dhalate humaan taatu maaliif beeytani maallaqa taqammaa qabdi seevingii lafaa qabdi. Seevingii Ameerikaa irraa ni qabdi maallaqa if biraa seevingii qabdi yoo wanni takka dhufe amma fakkeenyaaf yoo dachiin sossoohe yoo balaan galaanaa dhufe balaan takka dhufe haatee maallaqa seevingii sanarraa as fudhattee lammii ifiitiif hirti waan feetu gooti jechuudha. Abiyoot kaasaawun ni qaba hin qabu. Abiyoot kaasaawun maako tin jebar funyaan guutee bar xigaa boxxaroo ko xigaabiitu funyaan isa guutee bar. Sadaqaa kadhattuu ta'uu isaa wallaaleeti harka 50 paycheck to paycheck jiraachuu isaa wallaaleeti ummata Oromoo finciluu wayitaati hin taature. Miidiyaa monopoolii dhugaa sehee maallaqa akkuma kalee isin jee sadaqaa maallaqa addunyaarraa guurrate fixee jira. Fixee jira. Amma oduun dhugaadha jaan wanni amma deemaa jirtu biyya keessa. Namoota hedduu fire godhaa jiran. Namoota hedduu fire godhaa jiran because they can't afford maallaqni jiru. Telekoomiin ganama kana dhaggeeffadheen ture. Telekoomiin percentii gurguramuuf deema. Xayyaarri duraan gurguramee dhiisa. Osuma kanarra jiru arraan tana mootummaan istraagilii haganan jedhamne keessa abiyoo kaasaawun seenee jira. Kana eenyu fide qabsoo teessani. Maallaqni sharafa asirraa galuu miti maallaqni Itoophiyaa qarshiin torbaan sadiif mindaa kafalamuun dhaabbatee jira. Mindaan kafalamaan jiru biyya keessa. Why? Mindaan maan kafalamne? Because maallaqni jiru maallaqni hajiru hangi jiru kana gaadeete jechuudha. Kanaaf arraan tana yaahuun ganama kana akka gabaasetti Itoophiyaan negatiif keessente gizees hin jiru Itoophiyaan harka afaan jiraatti paycheck to paycheck waan jiraattuuf arraan tana gargaarsa feetii negatiif sentee sin jaa. Maaliif jennaan ati yoo kiraa manaa kafaluu hin dandeenye kiraan manaa kee yoo qarshii 500 taate ati paycheck to paycheck yoo jiraattu taate yoo arraan tana wanni takka dhufe hayyee balaan takka dhufte ibiddi qabate wanni takka ta'ee jira jennu. Dalagaarra hafte bakki dalagaa san accidentally dalagaarra baatee jirta ati fakkeenyaaf. Hanqa dalagaa argattuu maal taata? Yoo seevingii qabaatte seevingii san raafutee hoodha kiraa keessan. Hoodha atis grocery, hoodha atis jettee jechuudha. Yoo kanan qabaanne akkam taata? Jette gurra lama qabattee itaa jechuudha. Haruma irratti gala. Itoophiyaan akkas taatee jirti. Itoophiyaan khasaaraa mataan seentee jirti. Ammaan tana sadaqaa addunyaa tanarraa argatu hunda irra guddaan hold godhan cinaan irraa dhaabbataa jira. We did a good job. We did a good job. Hin tuffatina waan itti jirtan. Isaan amma fakkeessuudhaaf kaadiroonni isaanii, dabballoonni isaanii, miidiyaan isaanii fakkeessuudhaaf ni jira jechuu danda'an. Kijib. Waan takka duuban jiran. Waan takka uummanninis gibira didaa jira. Kun immoo daran cimee itti fufaa jira. So kanaafuu jabaadha abiyoot kaasaahun already khasaaraa keessa galee jira jechuudha. Khabiraa waan tokko amma waan biyya keessa deemaa jiru ijoollee qeerroo biyya keessa jirtu bifa kamiin gargaara. Ijoollee qeerroo biyya keessa jirtu ijoollee madooytee jira. Ijoollee tana akka isaan maallaqaanillee hin binne maallaqa ifiifuun qabu mootummaan. Mootummaan hanga duraan qabu hiree fixee jira. They don't have no money. Amma kaadiree qallabamoo mindaa mootummaa kafala. Jireenya uummata qaalawaa jira. Sinigalee so kanaafuu
nuti wanni godhuu qabnu ijoollee qeerroo biyya keessa jirtu ijoollee gaara galtee fi ijoollee baqattee jirtu dafnee hatattamaan akka amma dura isiniin jee karaa dandeenyuun wal gurmeessinee connection information karaa adda adda irraa fuunee haa gargaarru dafnee bira haa dhaabbannu akka hamileen isaanii cabee booda harka isaanii bu'anii hin hidhamne waan dandeessan namoonni anallee naqunnamaa jirtan ni jirtan isinitti himeen jira anis hangaan connection qabu waliin isin qunnamsiisa haala isiniif hin mijeessaa jechuudha keessaan na dubbisuu dandeessan anallee barbaadan so kanaafu bakka jirru hundi keenya ummata keenya ijoollee madooyte maatii isaanii warra abbaa warraa faa ka barbaadamu jira ka badee deeme ka haati manaa isaa faa ilmaan hojii rakkachaa jirtu jira namoota adda addaa jira namoota kana immoo nuti akkuma dippiloomaasii dalagaa jirru akkuma waan adda addaa dalagaa jirru ammallee isaan kanallee haa gargaaru akshinaan lafarrattis haa daleenuu isin jechuun barbaade jechuudha maaliif akkuma sagalee tahaa jirrutti akshinaanis gargaarsaanis bira dhaabbachuu qabnaa jechuudha so kanaafuu dubbiin jabaattee deemaa jirti dubbiin wanni guddaan diinagdeedha jara keenya wanni mootummaan gabroonfataan miidiyaa fi maallaqaan wanni si gabroomsu waan biraatii miti tokkoffaa miidiyaa sirraa cufa akka ati waan takkan dhageenye si godha miidiyaa isaati waan hin jirre ni jira siin jaa boqqolloon asiin asheettee jirti siin jaa boqqolloon asiin dorrobdee jirti asiin re'ee sangaa hanganaa gabbate asiin maarree hanganaa siin ta'e siin jaa North Koreaan amma akkasi Itoophiyaa fi maali Eertiraanis akkasi miidiyaa hunda sirraa cufanii miidiyaan tokko hanuma waa'ee mootummaa hafarsu qofaa jiraataa jechuudha arra miidiyaan 50 inni galche hundi nafxanyaan hundi itti garagalaa jirti nafxanyaan wali garagalaa jirti ifiifuu maaliif dhugaan isaanii jalaa bahaa jirti dhugaan waan hin jirre intala osoo namni qalin duute intala guyyaa san dhukkuba biraatiin duute arraan tana isaan diraamaa irra dalaganii diraamaa dila kana oromootu isii garaa qabdu qalee ajjeese jan kijiba laala jirre kun hangan takka deemanii jechuudha so kanaafu khara hundaan nurra duulamaa jiru garuu haqni rabbiinis nu wajjin jira dhugaa qabna tokkummaadhaan jabaannee deemuu qabna haa jabaannu fuuldura deemuu qabna kanaafu jabaadha lammiitiyya waan hiriira kaleerra dubbachuuf hin dhufe talammaffaa waan amma deemaa jiru khasaaran biyya keessaa itti cimaa deemaa jirti qeerroon biyya keessaa ammallee tooftaa haarawaan ni qophaawaa jirra jechaa jiran jechuudha kanaafu tanakaa fi kolkollee fi warri asii galee doolaara qarshii 6,000 miti abiyyi qarshii 6,000 Itoophiyaatu dhabaa jira waan namaa kafalu doolaaratti jijjiiree dhiisaati doolaara jijjiiree doolaara 10,000 qarshii Itoophiyaa 400 baatiitti leencoo baatiifaadhaaf 400 doolaara Ameerikaa ti jijjiiree kafalu dhiisaati qarshii 4,000 dhabaa jira hunda isii ari'uuf deema hunda isii ari'ee jira akka odeeffannoo argaa jiru qulqulleeffachaa jira jechuudha dhugaadha ari'amanii jiran jechaa jiranii soo sanillee akka gaariitti bakka takka lamallee moor jabeeffannaa dubbiin sunis ni jirti meesiisanis ni qulqulleeffannaa hundaafu kanaafu jabaadha injifachaa jirra qeerroo bira haa dhaabbannu qabsoon teenya finiintee deemuu qabdi oromoon amma waa hundan dubbannu jennee usne keessaanis waan takka waan dalagamaa jiru jira sanirratti illee jabaadha qoraanillee bitaaf biyya keessaa qoraanillee jajjabeessaa karaa adda addaatiin gama dandeenyu hundaan qabsoo tana finiisinee oofuu qabnaa jechuudha qabsoon cimtee deemuu qabdi alaa keessaan dhaabbachuu hin qabdu already itti qabnee jirra itti hiinee jirra jechuudha soo kanaafuu ijoollee teenya tama dooyite haala mijeessaa jirra haala itti gargaarru tama dooyitees gargaarsa fedhanis ammaaf immoo namuu bakkuma jiru keessa wal qunnamaa akkuma walit dhihaannuun akkuma wal beeynuun nama osoo wal wanni hin goone bifa itti ergitan fa haala isinii mijeessinaa jira kanaafuu jabaadha abdii murinaa warri maallaqa guurtan jirtan bakka hunda akka itti ergitan haala isinii mijeessaa jira jechuudha saniifuu jajjabaadha ikonomikaalii daaraa ta'a jira nuti ogaa mootummaan ikonomiin daaraa ta'e nuti lammii teenya maallaqaan bira dhaabbachuu qabna jechuudha qarshii takka dhufee waan maakiyyaattoon godhataa tureemi qarshii 100 gooneeti qeerroo teenya gargaara 100 goonee lammii teenya tarakkatti bira dhaabban inni qarshii takka nu godhate nuti 100 kumaan gargaaraa jechuudha amma booda ummata keenyas jabeessaa qeerroos jabeessaa waraana qabnus jabeessaa waan hunda kara hundaan qabsoo teenya finiinsuu qabna jechuudha sinii galee kanaafuu jabaadha warri arraan tana wal nyaachuuf ta'an arguuf teessan you will see namni khasaare wal nyaata namni khasaare wal nyaata tana jala muraa beeka biiti akka namaati biiti akka bultiiti mataan isii
gaafa waan firraa kafalu dhabe ifi wal nyaatan wal afaan deebi'anii wal nyaachuu ta'an wal nyaachaa jiran eegalanii jiran you will see argaa jirrelle so jabaadha bakka jirru qophaawaa namni hagam takka akka fedhii qabu arraan tana keelloo miidiyaan sa'aa 24 osoo hin guunne gargaarsa gaafatee miidiyaan kun hunoo kunis miidiyaa keessanii jarrinuu abbaay miidiyaa qaba kushkush miidiyaa qabanii maali tushtush maal maqaan isaa shukshuktaa qabanii miidiyaa 360 isaa jinni jaanka miidiyaa 100 qaban jechuu isaan nuti immoo miidiyaa 3 4 5 yeroo tana qabaachuu nu barbaachisa jajjabaa isaa kanaaf yeroo wanni akkanaa kun argame already if jaaree tarkaanfii lama deeme kana nuti immoo taakkuu goonee itti deemuu qabna jechuudha abshir isin bira